Dambalii jiruudha qabdii waloo gaaduu kan tokkoof sadoodha kan kaaniif gaadadu. Dambalii, 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 Dambalii. Tokkooni gammada kaani saare gadda. Dambalii jiruutu kana hunda fida. Jiruda kabdi ologado kan tokof sadoda kan kanif gadado. Tafatu isa fingu tamtu Dambalii jiruudha aki sembe kamtu kawal bira jiru Dambalii addam fageessiti Dambalii kan addam fagaate waliin dhiheessiti. Dafu, si walbaruut yang roba ingin. Ada libaji bermadir. Atis nama gari dah. Ria gari nak turun di sini ya. Apa aku kas? Mana ni bila cuci mau? Mana cuci? Rabbi kita jadi nak isi. Hello Nim. Ani amma daman jira. Dhufuun nurra jiraatis nan dhufa. Kanaaf ati waan hundayyuu qulqulleessi bila beeksisi. Bilbil makanaan si bilbilaare. Bilbilallee kun cufatte akkuma barbaadde godhachuu jalqabde. Bilbiluma kanaan naa bilbila. Anis si bilbila beeku. Rakkoon si mo'ate. Gufuun afoo kee hin dhaabbate. Bakka yaadde ga'e. Rabbi si faanaa ta'u. Waa tokko immoo hin dagatin. Adaraa mucaa. Kun hundumtu harka dheeraa osoo hin ilaaliin dura raawwachuu qaba. Harme! Hello, good akam? Bate. Roba fisik dia cuma tu lagi. Ayah cuma tolak.
Sharp yeroo waliin jennetti dhuftanii kanumaan itti fufaa. Seenaa. Okay, I can see. Wow. You are taking it. What did you get? Well, it's a garden. The laser reader, Trangarida, I'm only shading of solar. The fishes of Manju, Yoka Comberine. That's loving, but what do? Malta, my children. Enough. Go visit her? Yeah, you can cash in the body. One thing the mass never. What is so unfair? I don't come to the other Father in the future. Father wanted to you. At least they offend you. Yadi, you don't need to majala to a Jirachu elect. Martin is a candle Jirat one in Barban if the ranger are in. And this she were watchable, she epical Huchipi, good answer fletting. Muris out to Gamish to Quadrati. A Ramugamuch Umbis out to Rafagatic, Senior Gachu, Fedio Devi. Malakatiragam don't do a digital.
Amarraa kutannoon keessan dhibbatti maal akka fakkaatu akkasin natti himtan hin barbaada. Kun gaaffii maal barbaachisa? Dursa walii galleetii mi kan dhufne? Isa wallaaleetii miti. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee gara duubaarratti yaada isaanii jijjiiru jedhee waan yaaduufidha. Angara kiyyaawwanni duubaan na deebisuu wanta jiru natti hin fakkaatu. Waan jiru natti hin fakkaatu osoo hin ta'in hin jiru jettanii akkasin naa mirkaneessitan hin barbaada. Hojiin akkasii duubarratti hanga walajjechaatti nu geessuu danda'a. Anis ejjannoon kiyya kana. Booddee iccitii namaa beekanii waan biraa yaaduun baay'ee rakkisaadha. Marti keenya iyyuu kana beeknee amannee seenuu qabna. Kanaaf immoo hundi keessan iyyuu waadaa akkasiin naa seentan hin barbaada. Hubadhaa. Namni tokko nu keessaa waadaa kana diiguu barbaade jechuun nu waliin diinummaa isaa jabeessee jechuudha. Hundi keessan iyyuu dirqama kamiif iyyuu qophaa'aa ta'uu keessan waadaa galtanii jirtu. Ifadha. Amma gara marii keenyatti seenuu hin dandeenya. Ni dandeenya. Hojii kana hojjechuudhaaf akkamiin eessatti akka hojjetamu halkanitti yaadaa buleera. Haaluma kanaanis jalqaba irratti hojiiwwan hojjetaman magaalaa Finfinneedhaa ala yoo ta'an gaariidha jedhee yaada. Maaliif? Maaliif isinitti fakkaate? Namoonni magaalaa Finfinneen ala jiran kan nu rakkisan miti. Inni lammaffaa muuxannoon achitti argannu hojii magaalaa kanaatiif nu gargaara jedhee waan yaadeefidha. Inni sadaffaa yeroo magaalaa Finfinneetti as deebinu namooti nuyi qonnaan abbootii qabeenyaa waan ta'aniif yoo xiqqaate konkolaataa manaa qabaachuu uffata gaariillee uffachuu nu barbaachisa. Kanaaf immoo horii gahaan qabaachuun nurra jiraata jechuudha. Wanni atammaan tanitti kun naa ta'ee jira. Barbaachisummaa muuxannootiin alatti akka abbaa qabeenyaa guddaa nu taasisuu danda'a. Galatoom sii galee jira. Kana qofas miti. Abbootii qabeenyaa magaalaa kana keessa jiran addaan baafachuudhaaf yeroo arganna. Isaafis osoo amma nama ramnee fi gaarii ta'a. Namoonni filatames of eeggannoo guddaadhaan ta'uu qaba. Namoota beekaman osoo ta'anii immoo gaariidha. Isanaaf isa. Lafa deemuu qabdan itti yaadaa bulaatii lafa deemuu qabdan sanatti socho'uu qabdu. Asteenyee yeroo gubuun hin barbaachisu. Kanani. Liiban dubbistee turte? Dubbisee ture. Waan jalatti meera. Wanti godhee balleessaa ta'uu beekeera. Garuu filannoo biraan qabu. Durseetti osoo itti mee jalqabumarraa akka tole naan hin jenne beeka. Lammaffaa innis sagantaa isaatiin ala bahee iddoo daldalaa naa banuudhaaf akka inni dhiphatu barbaadu. Saniif wanta hundaa dhokse.
Annani. Anis ta'e liban wanta ati goote dogongora ta'uu isaa hin beekna. Garuu hammeenyaaf itti libaniin miidhuuf itti kan goone anis innis hin beekna. Amma kan itti aanu abbootii qabeenyaa magaalaa kanaan alaa jiran kan beeknu jechuudha. Kan beeknu yoo ta'e gaariidha. Namoota hin beekneef garuu tooftaa mataa keenyaa qabaachuun nu barbaachisa. Kanas ammuma irraatti yaaduu qabdu. Of eeggadhaa. Asirratti abaluun fira kiyyaa, obboleessa kiyyaa, hiriyaa kiyya jettanii yaaduun sinirra hin jiraatu. Har'a yoo rakkattan namni qarshii tokko isinii kennu hin jiru. Sirriitti. Garuu liban bilbila koo kaasu. Namni walitti dhiyaate wal dubbisee wal amansiisee furmaata irra ga'u qaba. Amma akkuma bilbila koo kaasu qofaatti. Mee gaaffii tokko si gaafadhas. Amma ani yookiin namni biraa kan isin araarsuu danda'utu jiraachuu baate maal goota? Liban bilbila koo kaasu itti dhiista? Anaaf libaniin bilbila aannanii kaasee jechuun baay'ee salphaadha. Baay'ee. Garuu ani akkas gochuu hin barbaadu. Maaliif anas ta'e namni biraa jaalala lamaan gidduu akka galu hin barbaadu. Yeroo kana jedhu garuu jaalalli keessan natti toluu dhiisee miti. Jaalalli keessan mataansaa of danda'ee gufuu isa dura dhaabbatu hundumaa of jaraa kaasaa akka qobaasa dhaabbachuufi. Boraan jiraachuu dhiisuu danda'a. Bor namni sin araarsuu danda'u gidduu keessan galu jiraachuu dhiisuu danda'a. Si galee kanaafu furmaata yeroo sana furmaata ofii keessan kaa'uu akka qabdan ammaan kan barbaadu. Jaalala keessan namni sadaffaa gallaane jaalalli ta'u oduu ta'a. Galatoomii qabne. Kana caalaa yeroo koo gubuun qaba. Nama shaayii si'eessatti. Sirriitti qulqulleessi kun nama jala argite. Achi kaaffii geessanii jira namni na barbaade harmeen illee yoo dhufte. Yaadota ammaa irratti bu'uura godhachuudhaan hojii keenyaaf nu fayyadu waan jettan tooftaaleen yoo jiraatan itti yaaddanii bultanii irratti mari'anna. Suuraa naa fidaa isiniin jedhes qopheessaam. Hubadhaa. Sim kaardiin tokko nama tokko qofaan ta'uu qaba. Ammarraa bakka yaaddanitti bilbiltanii haala mijeessuu dandeessu. Suuraa keessan naa kenna.
hanga bilbila koo cuftu maal qaba osoo kaastiin hin dubbiste. Liban maaliif calliste? Si dubbisaan jiraami? Wal dubbisuu dhiisuun furmaatan ta'u. Rakkoo jiru waliin mari'annee furmaatatti laachuu qaba. Mariin kan barbaachisu rakkoo filannoo furmaataa tokko ol qabuuf qabu. Rakkoon anaaf si gidduu jiru immoo furmaan isaa tokkoo fi tokko qabu. Innis ati yaada biyya Arabaa deeme jettu kana dhiistee hafuu. Bakka ati yaada kee kana jijjiirratti immoo ani ifatti wanni mari'annus wanni haasofnus hin jirus hin jiraatus. Maaliif nan hubanne? Maaliif kan kiyya qofti haa ta'u itti? Deemee waggaa lamaan tokko osoo hojjedhee dhufe maal rakkoo qaba? Waggaa lama dhiistii guyyaa lamaaf akkanarraa fagaattu hin barbaadu. Meeshaa gaafadhaan haa deebise. Ati dhugaa biyya Arabaa kana gadeemtuuf hojjettee waan mataa keetii argachuu qofaaf yoo ta'e anis itti haala siin mijeessee waan tokko hojjettee waan mataa kiyyaa jettu akka qabaattu nan godhaa siif jedhee jira. Wanni ati biyya Arabaa kana deemu malee jettee si dadhabaniif maal inni? Yaada kan kee akkan dirqiidhaan fudhadhu hanga na taasistu yaada kiyyeessu osoo na irratti himtu. Haala kamiin obboleewwan keenya meeqan isaanii achi deemanii waan isaan ta'an osoo dhagahu osoo ijaan argu akka ati achi deemtu si hayyamuu hin danda'u. Otoo kanallee ta'uu baate akka ati narraa fagaattee deemtu si hayyamuu hin danda'u. Yaada kan koo qofaa fudhattu jettee yoo inni dirqisiisaa jiraatte kun hin ta'u. Miira kana walii galuu waan dandeenyu natti fakkaatu. Kanaaf osoo deemee wayya. Har'a jaalattes jibbites dubbista. Akkasii. Eeyya. Akkamitti dirqiidhaan akkana dubbistu na laala. Liban. Na dubbisi. Na dhiisi. Na dubbisi. Na dubbisi. Dambalii. Namni koi hojii wayii argee jira waan jedhe. Hojii? Hojii akkamii? Hojii isaanis hin barre dhaqee ilaaluu barbaade. Maaliif hin dubbisneedha? Bakka tokko teenyee haasofne naan jedhu. Bakka tokko? Bakka akkamii? Asumatti haasa'uu hin dandeessan? Kan sin jedhu gadaa mutii obboleettii bareedduu qabaa? Jaalattee lakki natti matulteeti malee. Osoo sitti toluu baatte gaarii ture. Amma ilaala barbaadamu maali? Waan sirraan barbaadamu hunda isaa guuttee jirta. Garuu immoo waraqaa eenyummaa si baasuudhaaf suuraan barbaachisa. Suuraa kee fiddee waraqaa eenyummaas buukii baankiis si baasee ittiin fayyadamuu dandeessa. Abdi walau gaduh
tokkoof sadoodha kan kaaniif gadadu.